Gaddaan liqinfamteetta. Gadda guddaan qabamtee mimmaan kan lolaaftu du'atti sarkalaattee naaf dhumeera kan jettu mee gara samii ilaali jajjabina argatta waaqa kee mariisisi gadda kees ni dagatta. Galgalli gadda keetii akka bari'u beeki ganamni lilleen dhufamee obsaan isa eegi warri waaqayyo fure gammadanii faarfatu aarsaa galataa baachuun fuula gooftaa dhaabbatu. Haalli jiru kee ulfaate yonnaa si yaaddisee amanii keessaa si kutaa harka isaan si qabee kitaab mirga kee ilaallaan gaddi keettu jaalee galgala boo'ichi yoo dhufee ganamni kee lillee. Samiin gammachuu namaa ija isaan arguu hawwaa gadda kee akka dagattuuf Yesuus siif ta'a dawa dhamdhamuu kee hin fedhu inni jireenya dhaawaa dacheen mijataa miti karaa hundumaan qaawwa. Hacuucamuu kee hin fedhu gooftaan tasa raawwatee gadda isaa keessa taa'ee kan abdiirra kaawwate iji isaa imimmaan cobsusi gooftaan cina dhaabbata waadaa isa nuuf gales yeroo sana raawwata. Gadda keenya sin tursu bara isaa dabarsa haala kamiin keessattuu ayyaana isaan nu marsa. Kanaafuu waaqa keenyaa fi onnee keenya halaannu warra gaddaan miidhamee waadaa isaa nyaatu hin taanu. Abdicha irraanfatee namni gaddaan miidhame waadaa kanas dagatee mimmaaniin hudhame har'a kan rukutame alangaa gaddaatiin Yesus isa jabeessaam sagalee addaatiin. Jiruuf jireenyi beekaa akkuma nuti goone hamaan gaarii hamoonu hamaan akka nun moone gadadoon dachee yoomuu tasumaa hin dhaabbatu namni kanaan miidhame jabinaa gaafatu. Gidiraa faana dhoomnaanii boqonnaan tasan jiru bulanii makaanii nutti wal jijjiiru waan hundaa haa fudhannu gaarummaatti lakkoomne abdiittaa xiyyeeffannu sammuu keenyaa xoomne. Yonnaa kana raawwanne namni waa nurraa bara waan dachee hundaa dhiibne kottaan kutannaa gara wanti lafaa raawwatee yoomuu kan keenya miti kanaafuu itti yaaddee ijoollee gooftaa miti. Namaaf fakkeenya taanaan sammuunis ni boqota yeroof gaddina malee Kiristoos ni mul'ata. Gadda jabaa keessatti namni abdii qabaatu yaadni isaa cabee nafu ni banamaaf karaatu. Namoonni yaada isaanii Kiristoosiif laatanii gaddi yonnaa mudates ba'aa hundaa baatanii isaan akkasii beekaa gammachuudhaan guutamu kan lafaa qofas miti samiitti ol butamu. Yesus argamuu isaatiin boqonnaadhaan gonfamu barri boo'ichaas darbee ergamootaan gorfamu gammachuun lafa kanaa raawwatee ittiin fufu gaarri guddaan hundinuu dura keenyaan ni kufu. Harkaa gooftaa eeggatanii takkaallee yaanii fayyina argatanii galuu kan itti amananii baakee hunda fidii kottu innoo sirraa kaasaa borimmoo kaasutti biddaa bisiin galatasaa. Hafuurri uumaa keetii onnee keessi to'atu ergamoonni waaqayyoos jireenya kee do'atu yeroo sana qabaata gammachuun bakka gadda burqaan nagaa kees beeki Kiristoos biraa madda. Yeroos ifni samaayii fuula keerraa mul'ata qooda boo'ichaas gaafasii faarfannaatu fudhata. Tasuma harkan laatinii gaddi gammachuun ta'u hafuura gaddaan cabuu waaqayyo sirraa dha'u. Tarii gaddaan mo'amtee kan boo'ichaan harkitu Yesuus ija kee abanu akka tasaa argitu. Sagaleen kun kan keeti ameen jedhii fudhadhu gaddaan abdii kutachuun balaa qabaa hubadhu. Hundaa gammachuun simuun hojii ijoollee gooftaati lafti immoo yeroo kamuu warra kan isheetiif taati. Gadduma kee hambisuuf Yesuus fannoo ol yaabe kanaafuu hin boo'inii akka warra abdii dhabe. Harkaa gooftaa eeggatanii takkaallee yaanii fayyina argatanii galuu kan itti amananii baakee hunda fidii kottu innoo sirraa kaasaa borimmoo kaasutti biddaa bisiin galatasaa.